Maalate fakkeenyaa fi ishee kiristaanummaa keessan turreeti. An kiristaanummaa keessa sin turre buleessa. Maali addisuu amma dubbii haqa walitti haasofnaa wal kijibuun maaliif ta'e? Anamma dhugaa sirraa waa hubachuu barbaadeen. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataa dhugaa Waaqayyo isa jiraataa an kiristaanummaa keessan turre. Obbo Gurba Addisu. maal abbe seeraan taa'in attaasaa hiika? Dhiifama namatu natti dhufe laazaan. Namatu natti dhufe kanaaf ani. Ayinaa softa taanaan seeraan taa'in. Eshi. Seeraan taa'in wajjinaa sa'i. Ani kiristaana keessa jedhe kiristaana keessan turre. Eshi. Istiin maaloo dharee? Nannaga asai. Maalin haasaare si deebiseera kiristaana keessan turreen siin jedhe. Okay, yeroo Yesuus Kiristoos gooftaadha inni fayyisaadha jettee yeroo lallabdu yeroo tokko onlaayiniidha waan ansi argu waan an qabuu fi Yesuus Kiristoos gooftaadha jettee yeroo lallabdu san amantiin kee maalidha? Okay, akkas jedhee kan lallabu amantiin isaa maalidha? Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee kan lallabu amantiin Islaamati. Yesuus gooftaadha jedhee kan lallaba yeroo lallabaa ture sana yookaan jedhee kan lallabu eenyudhaan siin jedhe? Warra Pheenxeeti. Daakkiyan Pheenxee kan jedhamu beeku amantiin Pheenxee jedhamus lafarra hin jiru. Lammaffaan immoo amantiin Pheenxeen Yesuus gooftaadha lallabu siin jiru. Pheenxee kan jedhamu hin jiru lafa kanarra obboleessoo eessaa fidde amantii akkasii? Okay, galatomi rakkoon qabu eeshe kiristaanoo maal jedhee lallaba? Maal jedhee lallaba kiristaan? Kanuma kaa waan biraa waan lallabu hin jiru Yesuus gooftaadha Yesuus waaqa ta'uu yookaan immoo Yesuus gooftaadha jechuudha kan inni lallabu yeroo baay'ee. Kiristaana jechuun maal jechuudha sirreessa? Addisu duuka buutuu Yesuus jechuudha ka waan biraa maal hiikaa maal qaba? Kiristaana jechuun duuka buutuu Yesuus jechuudha kan jedhu ganaaf hin taanamneessa sirreessa. Jechuun amma waan barsiistu qabdamoo fakkeenyaaf amma waan sirraa barachuun barbaade haasaa qubna garaa waa sirraa barachuun barbaade garuu ati na kaadaa jirtu akka na kaaddoo osoo hin ta'in akka waan barsiistu barbaadaan. Adiyye. Gaafan si wajjinaa isa ullee ga'umsa duutuun si wajjinaa isaa gaafan ga'umsa duutuun akkatti na wajjinaa softuun barbaada. Lammaffaan immoo miira aarii faa keessaa baatee akkati gammadaa kokkolfaa xaxxabataa qoosaafaa haasa'aa akkati na wajjinaa softuun barbaada. Dhugaa rabbii ani aarii keessa jiru addisu. Yesuus dhaggeeffadhu kaa. Kiristaana jechuun duuka buutuu Yesuus kan jedhu hin jira macaafa qulqulluu keessa. Egaa duuka buutuu jechuun bartoota 12 fuudhatee gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti na duukaa bu'aadhaa jedheen. Ana duukaa bu'aa jireenya bara baraa hin argattu jedhee yeroo baay'ee barsiisaa ture. Isaan irraa immoo fudhannee kitaabota isaan barreessaniin ilaallee nus akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos bartoonni isaa sun duukaa bu'anii nus immoo isa duukaa buunaa jechuudha. Obboleessa Yesuus duukaa bu'u jechuun kiristaana ta'uu jechuudha. Jechuun nuyi akkas jennee amanna sin akkas jettanii dhiisi rakkina hin qabu nuyi akkas jennee amanna. Mee kottume Yesuus duukaa bu'u jechuun kiristaanummaa ta'uu jechuudha kan jedhu macaafa qulqulluu keessa ragaa kennu. Inni yoo jiraachuu baateyyuu la Yesuus duukaa bu'uun kiristaanummaadha kan jedhu yoo jiraachuu baateyyuu bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii Kiristoos duukaa waan bu'anii fi yeroo asiqee kiristaana jedhamanii kan waamaman fakkeenyaaf bartoonni Anxooqiyaa keessatti. Obbo bartoonni yookaan barattoonni Yesuus duukaa bu'an eenyu fayyada isaan? Kan akka Yohaannis
kan akka Maarqos, kan akka Phexros, Bismillah. Bartoota keessaa jalqaba Yesuusii wajjin kan duukaa bu'e yookaan immoo jalqabni bartoota Yesuusii adeemaa turan eenyu fa'i isaan? Jalqaba. Eeshi. Eeshi. Sirreessaa. Oye. Mee kiristaana jechuun maal jechuudha? Mee ragaasaa mindinno hiika isaanii beektaa? Bakka fakkeenyaaf nuyi tokko amantii jechuun waan ijaan hin argamne dhuguma hin ta'a jedhanii abdachuudha. Kiristaana jechuun duuka buutu Kiristoos jechuudha. Waan biraa hiika biraan qabu. Oodho. Wajjinaa soo barbaade mini? Kan egaa ma waraat fallige haala dillim? Bro, na wajjiniin haasoo barbaadde mini? Eeyyee jechaan jedhama nagaamu sagaleen kiyya. Na dhaggeeffadhu listening my brother. Na dhaggeeffadhu. Tokko ragaa malee natti naasayin. Lammaffaan xiksii malee natti naasayin. Sadaffaan seenaa malee natti naasayin. Arfaffaan ga'umsa malee natti naasayin. Kiristaana jechuun Kiristoosii yookaan immoo duuka buutuu Kiristoosidha kan jedhu ragaa naa laatuun jedhe. Eshi duuka buutonni Kiristoos fakkeenyaaf amma wangeela Maatiyos boqonnaa 10 meenaa dubbisi. Maal jedha dubbisi? Yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa erguu fi argina. Akkasuma wangeela Yohaannis, wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 gubbaarrattis yeroo inni bartoota isaa erguu argina. Dhaqaa amma andara lafaatitti dhaqaa wangeela lallabaa ani amma dhuma barichaatti si faana nan ta'a jedhee yeroo inni barsiisuu argina. Hallelujah. Hallelujah. Obboleessoo gaaffii kuna caqasteetta laata? Kanan si gaafadhee Yesuus Kiristoos mindinnoo kiristaana jechuun duuka buutuu Yesuus jechuudha yookaan immoo duuka buutuu Yesuus jechuun kiristaana ta'uu jechuudha kan jedhu waa kenni siin jedhu. Ekkoo bartoonni isaa fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 gubbaarratti bartoonni yeroo jalqabaatiif kiristaana jedhamanii waamamanii hojii ergamootaa keessatti boqonnaa 11 lakkoofsa 26 gubbaarratti. Bartootetu kiristaana ta'e moositu kiristaana ta'e. Isaan irraa baranne isaan erga kiristaana jedhamanii waamamanii anis kiristaanuma erga isaan hordofe ergaa waan isaan barreessan waan gooftaan isaan dubbate kana erga hordofe akkuma Nabii Muhammad hordoftan kana waan Nabii Muhammad dubbate hordoftan kana waan anis erga isa hordofe kiristaanuma jedhamee waamama. Dirqama sirreessan kiristaana jedhameetu macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru. Macaafa qulqulluu iddoo manatti miidhagsii baasa. Naaba iddoo ammaa eessadha natti miidhagsii baasa. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 naa baasa. Haleluuyaa. Afuura sirra taa'ee nama loluun argaa jira afuura kootiin. Fuulli kee kiristaanan fakkaatu garuu nama jireenya addanaan namatti dubbataa raadhiifama. Hojii ergamootaa. Aizo, shakin. Akkoon qabu wal keessaa nan nafata. Maaliif didda hoggaa mucaan? Kanaaf hojii ergamootaa meeqan? Ati manaan lolte bakka. Siidhumati. Eshi 11:26 naa baasika. Eshi nagana ganga. Ta'u ishiin 11:26. Eshi. Haleluuyaa. Akkasidha nan dubbisaa.
sagalee kee nuti qabatu kana dubbisa. Nuti qabatu kana dubbisa. Akkas jedha maqaa Allah tokkichaa isa nyaanne, isa dhugne, isa rafne, isa mugneetiin nan dubbisa. Akkas jedha. Ishi. Yeroo isa argiteettis immoo gara Anxooqiyaatti isa fidde. Waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii namoota danuu barsiisaa turanii bartoonni jalqaba turan Anxooqiyaatti kiristaanota jedhamanii waamamanii baay'ee gaariidha. Gaaffii kanan barbaadu yoo jiraates okay egaa gaaffii koo kallattiin naa deebistaa. Macaafni qulqulluun kun inni amma barreeffame kun bara meeqa barreeffame? Achirraa kaatii naa deebisaa deemta gara. Bara meeqa barreeffame? Bara akkasii gaaffii koo kallattii bichaan barbaada amma. Bara meeqa barreeffame? Eenyu barreeffame? Eenyutu eenyutti barreesse? Ishee kana naa deebisi. Miyuutii irra jirtaa? Miyuutii irra jirta? Miyuutii irra jirta? Miyuutii maayik. Macaafni qulqulluun hiika mataa isaa qaba. Tokkoffaa kakuu haaraa keessa yoo ta'e wangeelota afran jedhamee kan beekamu Maatiyos kan barreesse ni jira, Luqaas kan barreesse ni jira. Isa kan barbaadde waliin. Man of God. Waanan si gaafadhee macaafni hiika mataa isaa qabaa sin gaafanneen miila isaa qabaatu cinaacha isaa qabaatu kanan si gaafadhee kutaan amma dubbise kun bara meeqa barreeffame? Tokko. Eenyuuf barreeffame? Lama. Eenyutu barreesse? Sadii. Achirra dhaabattee deebii kee fudhatta. Tooppikii deebii kee achi kee argattaan. Ishee kana naa deebisi. Fakkeenyaaf macaafa kana kan barreesse Phaawulos. Fakkeenya naasayin. Abadan fakkeenya naasayin. Itti fufi. Wandimmi akkamitti waliin haasofna nareesh? Fakkeenya jettee haasaa naasayin fakkeenya jedhi. Addisu sijjammar gaafinan si gaafachaa jiruu fi deebina naa kennaa jirtu gaamiti. Maaliif jennaan ani maaliifi fakkeenyaaf waan tokko sirraa hubachuun barbaade wallaaladhaan sirraa waa barachuu barbaade tanaan nama wallaaladhaan nama sirraa waa barachuu barbaade ani garuu beekadha jedhee si gaafachaa jiru. Beekannaa olii jiraachuu danda'a. An akka beekumsa kootti si ibsu osoo hin ta'in akka ati beektee waan kana qorattee irra dabartee musliima taatee akka kamiin akka kan naqxeedha gaaffiin kiyya jalqaba si gaafadha. Garuu ati kan natti haasaa jirtu waan biraadha. Eshi anama baraadha sin barsiisachuuf hin dhumne laa si barsiisuuf hin dhumne sirraa barachuun dhufe maal macaafa qulqulluu kana dubbistee qorattee keessa dabarteerta waan ta'eef waan keessa dabarte kana akka ati na barsiistuudha kana ni barbaadu. Kallattiin ati ittiin deemtu moo dubbii baay'een woofa waan ta'eef kanaaf anan karaa gabaabaa. Jechuun amantiin kee dur maal ture jettee gaafattu amantiin qabuun ture jechuudha deebiin sanatti fakkaata. Akka amantiin qabne akka amantiin hin jirre amantiin pheenxee jedhamu akka hin jirre al tokko dhageessa al tokko dhagee walitti deebitu ani dubbadhu. By the way salphaatti akka ati natti naasofne si gochuu nan danda'a. Kanan akkamittiin si godha beektaa? Tokko gaafati kana na gaafattu mirga na gaafachuu eenyu sii kenneedhaan nan ofirraa si deebisa. Lammaffaa immoo mirga qabdu jedheen ofirraa si deebisuu nan danda'a. Si galee tokko fakkeenyaaf islaamummaatti qabdi na waamta. Ani amma fakkeenyaaf islaama ta'uun barbaada. Amma koo carraa sii baneen jira. Inaasofna si hubadheerallee. Si hubadheen jira. Kan si wajjin inaasofne eenyu wajjin inaasaashe. Kana naafati waliin galle eenyu wajjin walii galla. Lammaffaan akka seera biyyattiin kee nuu kaa'ee jirutti illee seera mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 1995 keewwata 27 jalatti kan tumame namni kamiyyuu amantii kee maaliif jijjiirrachuu mirga qabdu yoo jedhe hidhaa waggaa 4 hanga waggaa 6 illee adabamuu akka danda'u illee bareechee nuu kaa'a seerri biyya keenyaa jechuudha. Listening sin ilaallatu jechuun nan danda'a. Sii galee
garuu si ilaallata mirga seerummaatu hin taane mirga namummaatiin si wajjin haasaara amma itti fufnee hinaasofnaa jechuudha. Inni guddaani inni olaanaani kanan si gaafadhee fi Brooko iddoon ammaa kun bara meeqa